Maqaa Waaqayyo Gooftaa kan Abbaatiif, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo Abbaan tokkoon nagaan Gooftaa fi araarri Waaqayyoo hunduma keessatti baay'eetu akkam jirtu. Jaallatamtoota namoota Waaqayyoo nagaan Gooftaa isiniif baay'eetu. Guyyaa har'aa kana yeroo itti sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhageenyu yookaas sagalee Waaqayyoo walii wajjin barannu godhanna. Yeroo kana isin kenne Waaqayyoof galata guddaa ta'u jecha yeroo garaagaraa kallattii adda addaatiin fuula miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, kan akka tiiktookii, kan akka yuutuubiidhaan yeroo garaagaraa walii wajjin sagalee Waaqayyoo kallattii adda garaa hirmaataa turreerra. Akkasumallee teelegiraamiidhaanii keessumaa miseensota chaanaalii keenyaa kan taatan yeroo adda addaa sagalee Waaqayyoo karaa barsiisa dubbii Waaqayyoo akkasumallee dhugabaatii karaa chaanaalii keenyaa walii wajjin yeroo dhiyoo asitti hirmaachuu jalqabneerra. Guyyaa irraa kana bifa isa durii irraa adda kan ta'u bifa fooyya'aa ta'een sagalee Waaqayyoo yeroo gaarii walii wajjin qabannee argamne jirra. Gooftaa isa yeroo kana nuu kenneef galanni guddaan haa ta'u jecha. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Guddataa Magarsaan jedhama. Bakki jireenya koo godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiidha. Egaa kan na beektanii sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaataa turre akkasumallee kan na hin beekne wal baruudhaaf gara sagalee Waaqayyootti walii wajjin dabarra. Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e maatii keenya taatanii yuutuubii keenya hordofaa chaanaalii keenya sabiskiraayib gochaa laayik koomentii sheer gochaa nu wajjin maatii taatanii akka itti fuftan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsuu jaalladha. Mee kallattii maan dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaataa deemna. Luqaasiin boqonnaa 15 lakkoofsa 8 amma 10tti isa jiru lakkoofsa 3, 8, 9, 10 irra isa jiru walii wajjin dubbifanneetu sagalee Waaqayyoo itti fufna jechuudha. Waaqayyo yeroo kana nuuf eebbisu kallattiimaan sagalee kana nan dubbisa. Erga sagalee kana dubbisee daqiiqaa muraasaaf Waaqayyoon walii wajjin hin kadhanna. Lakkoofsa 8, 9, 10 akkana jedha. Itti dabalees immoo dubartiin tokko meetii 10 qabdi. Kurnan sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsitee mana ishee hartee amma argattutti dhimmitee hin barbaadde mitiire. Yommuu argattus firoota isheetiif olloota ishee waamtee meetii koo isa ana duraa bade waan an argadheef anaaf gammadaa hin jirti. Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geddaratee gara Waaqayyootti yommuu deebi'u ergamoonni Waaqayyoos akka itti gammadan isinittan himaa. Bakkuma jiraattan jiraadhaa fi laphee keessan qalbii keessan hundumaa banaatii dubbiin Waaqayyoo akka isin qaqqabuuf Waaqayyoon kadhanna. Yeroo sagalee kana dhaggeeffattan dubbiin kun Waaqayyo hafuura isaatiin akka isin ibsuuf Waaqayyoon kadhadha. Kadhanna Waaqayyoon. Maqaa Waaqayyoo Gooftaa kan Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti. Ameen. Guddaa godhee sin galateeffadha yaa Waaqayyo. Yeroo kanaaf dubbii kana wal simsiiftee akka nu isirraa barannuuf waan nu ayyamteef galata sin jechaa. Ammas kun fuula kee duratti kan argamne dubbii kee sirraa barachuu sirraa dhaga'uu feene. Isaan dubbicha hubatanii sammuu isaanii baniif jedhamee caafamee akkuma jiru qalbii keenya akka nu hubantu hafuurri keenya si wajjin akka wal argatu jaalala keessi gaafadha. Yoo ati dhuftee qalbii namaa bantee namni si dhaga'a. Hafuurri kee fayyaanni kee yoo nu wajjin jiraate sammuun keenya isatti dubbattu sana adda baafata. Gara jireenya keenyaa kottu sammuu keenyatti dubbadhu qalbii keenya bani. Dubbii dubbatamu kana nuuf eebbisi. Ittiin jireenyicha akka dhaalluuf ayyaana kee nu baay'isi. Yoo deebitee dhufuu turte jabaannee fuula kee dura akka dhaabannuuf ayyaana kee guddaatti nu dhangalaasi. Maqaa Yesuus Kiristoos hojjetaa keessa amanamaan. Ameen. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Ulfaadhaa isiniin jechuudhaaf maatii Waaqayyoo gara sagalee Waaqayyootti isin dabarsa. Sagalee kanaan qabadhee kanan dhufe obboleessi keessan hojjetaa wangeelaa guddaan dubbii kana isin wajjin hirmaachuudhaaf kanan dhufe
Luqaasiin boqonnaan 15 lakkoofsa 8-10 kan jiru kuni fakkeenyaan yeroo itti gooftaan barsiisee argina. Mata dureen walii wajjin ilaallu yoo jaalala Waaqayyoo ta'e kutaa kutaadhaan har'a dubbannee fixuu hin dandeenyu. Mata dureen walii wajjin ilaallu mata duree waldaa kiristiyaanaa jedhu walii wajjin ilaalla. Waldaa kiristiyaanaa jedhu walii wajjin ilaalla. Waa'ee waldaa kiristiyaanaa kanaa barachuudhaaf akkuma nama kadhannaa irratti isiniif ibseen ture, Hafuurri Waaqayyoo jireenya keenyatti yoo dubbate malee barri nuyi amma keessa jirru kuni bara waliin dhaamaa, bara wal rukutaadha. Kanas immoo bara kana akkas ta'u kan godhe dhaloota baricha kana keessa ka'anii baroota kana keessatti dhalatanii guddatanii jiran ta'uusaa sagalee Waaqayyoo wajjin wal bira qabnee nu ifa. Haa ta'u malee gara Luqaasiin boqonnaa 15 lakkoofsa 8-10 kan jiru kuni hima dhokataadhaan lafa kaa'a waa'ee waldaa kiristiyaanaa. Gooftaan fakkeenya fudhatee waa'ee dubartii tokkoon qabeetu sagalee kana barsiisa. Kutaa kana iddoo gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Luqaasiin boqonnaa 15 iddoo gurguddaa sadiitti 11ffaan boqonnaa 15 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 7tti kan jiru waa'ee hoolaa badee argame tokko dubbata. Boqonnaan 15 lakkoofsa 8 amma 10tti kan jiru kun immoo waa'ee meetii badee argame dubbata. Lakkoofsa 11 kaasee amma lakkoofsa gara dhumaa lakkoofsa 32tti inni jiru immoo waa'ee gurbaa badee argame dubbata. Hundumti isaa kana yoo ilaaltan garuu hin bade hin argame, hin bade hin argame, hin bade hin argame kan jedhu argitu. Haa ta'u malee fakkeenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fudhatee ittiin namoota barsiise ta'uusaa asuma walii wajjin ilaalla. Fakkeenyota kana keessaa isa kutaa kana iddoo sadiitti qoqqoodame keessaa isa lammaffaarra jiru kana walii wajjin ilaaluu barbaade. Iddoo qoodama lakkoofsa 1ffaa waa'ee hoolaa badee fi waa'ee dargaggeessa badee sana guyyaa kan biraa itti deebina. Amma garuu kallattiimaan gara isa meetii badee argame kanatti deebina. Waa'ee waldaa kiristiyaanaa kanan jedhee irraa ka'eef maaliif laata? Dubartii kutaa kana keessatti kan argitan tokkoffaa waa'ee dubartiiti. Lammaffaa waa'ee meetii kurnaniiti. Sadaffaan waa'ee ibsaadha. Wantoota kana sadan akka armaan gadiitti walii wajjin ilaaluutti dhufna. Dubartii inni jedhu kuni hiikoo macaafa qulqulluudhaan waldaa kiristiyaanaa akka ta'e ni hubanna. Waa'ee meetii kurnanii kana immoo kennaa ayyaana Waaqayyoo biraa waldaadhaaf kenname yookaas seera Waaqayyoo waldaadhaaf kenne abboommi isaa akka ta'e asumaan hubanna. Ibsaa inni jedhu kuni dubbii Waaqayyoo yookaas immoo isa caafame sagalee Waaqayyoo kana ta'uusaa sagalee isa caafame kanaan hubanna. Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 1 irratti dubbii kana warra Xiyooniif gaafa dubbatu arguu dandeenya. Dubartii waldaa kiristiyaanaa erga ta'e waa'ee waldaa kiristiyaanaa kana hubachuudhaaf yookaan keessoo ishee baruudhaaf maal gochuutu nurra jiraata kan jedhamu walii wajjin ilaaluu qabna. Waa'ee meetii kurnanii kanatti isin deebisa. Waa'ee meetii kurnanii kanatti gaafa isin deebisu meetiin kurnan kun kennaa ayyaana Waaqayyoo waldaa isaatiif kennee dubbii isaa abboommi isaa seera isaa jedheera. Kanaaf ol deebisee gara dubartii kanatti gaafa isin deebisu ga'een dubartii kanaa yookaan dhimmi ishee inni guddaan wantoota gurguddaa sadii ilaaluu qabna. Tokko ga'een ishee ibsaa qabsiisuu akka ta'e dubartiin kun jechuudha. Dubartiin kun waldaa kiristiyaanaadha isiniin jedheera. Ga'een ishee yookaan immoo dirqamni ishee irraa barbaachisu yookaan ishee irraa eegamu maa inni kan jedhu waan sadii ilaaluu kan qabnu tokkoffaa irratti ibsaa qabsiisuu qabdi. Ibsaan kun maa inni isiniin jedheera? Dubbii Waaqayyooti. Caafata qulqullaa kana dhaloota hubachiisuu, dhaloota barsiisuu, yaada kana dhaloota keessa buusuudha jedheera. Inni lammaffaan mana haruudha yookaan immoo kosii baasuudha. Kosii jechuun rakkoo waldaa kiristiyaanaa keessa jiru barsiisa sobaa ta'uu danda'a. Jireenya qulqullummaa hin qabne waldaa kiristiyaanaa keessa jiru kanneen akka ejjaa, machii, wantoota hojii hafuuraa wajjin waliin simne qulqullummaa hojii hafuuraa kan balleessu baasuu danda'u qabdi jedha. Mana haruu inni jedhu. Inni sadaffaan dhimmitee meetii ishee bade sana dhimmitee barbaaduu qabdi jedha. Waldaan kiristiyaanaa waan ishee jiru haa bade dhibaa'ummaa kee haa baate qoosuu keessaa baate
maalla dhibdee keessaa baatee dhimmitee barbaaduu qabdi waan ishee gidduu dhaabate. Yoo dattanii ilaaltan mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 irratti waldatti Efesoonitti kan dubbatu ergaan sun maal jedhaa? Isa dur qabattee turte sana jedha. Jaalala qabaachuu kee isa durii sana isa gadhiifte sana sirratti argeera jedha. Waan ishee keessaa bade jaalalli akka ishee keessaa badaa jiru warra Efesoon keessatti abbaan mul'ata Yohaannis akka gidduutti argamee jiru dubbatee barreessa. Waldaa kiristiyaanaa ishee ammaa kana keessaa ishee nuyi keessa jiraannee tajaajilu keessaa maaltu bade? Wanti bade maal? Jaalala bade moo? Tokkummaa bade moo? Qulqullummaa bade moo? Waliif abboomamuu bade moo? Isinitti guutuu dandeessu wantoota baay'eetu jira. Maaltu gidduu dhaabate? Maal barbaaduu qabdi waldaan kiristiyaanaa? Maalla dibdeedhaan taa'uun qabu. Paasterii, lum, raajiin, hojjetaa wangeelaa, faarfataan, miseensi cal jedhee maalla dibdee maalla ilaallate jedhee taa'uun qabu. Yeroo tokko gahee walii hiranii ta'u. Kun hojii jaarsolii waldaatii. Kun hojii lubaati. Kun hojii paasteriiti. Kun hojii faarfataati. Kun hojii raajiiti jedhanii taa'u. Dhimmi kun walumaa gala dhimma waldaa kiristiyaanaati malee dhimma geggeessitootaa miti. Dhimma soortuu warra jedhamanii miti. Dhimma warra raajii jedhamanii miti. Dhimma waldaa kiristiyaanaa. Dhimmi waldaa kiristiyaanaa immoo nama hundumaa ilaallata. Kanaafuu waan ishee gidduudhaa bade dhimmitee barbaaduu qabdi jedha. Qabxiin sadaffaan gaheen dubartii kanaa ilaala. Erga ibsaa ibsite maal gochuu qabdi? Wantoota gurguddaa 4 argachuu qabna iddoo kanatti. Erga ibsaa ibsite dubartiin kun maal gochuu qabdi? Tokkoffaa irratti kosii meetii kana dhokseetu argama. Ibsaan kun ergaa ibsame. Kana jechuun sagaleen Waaqayyoo kun erga dhaloota kanatti dubbatame. Erga sagaleen Waaqayyoo kun dhaloota kanatti dubbatame. Erga macaafni qulqulluun humnaan barsiifame. Dhoksaa macaafni qulqulluun erga humnaan dubbatame. Inni jalqaba irratti kosii isa meetii kana dhokseetu argame. Inni lammaffaa irratti immoo meetiidhuma dhokate kanatu argame. Sadaffaa irratti waan miidhagina manichaa dhokse kanatu argame. Innis inni gara gaarraatti ol deebisa kosiidha. Miidhagina manichaa. Manichi miidhagaadha. Garuu miidhagina isaa kan miliqse kan dhokse tokkotu jira. Isatu argame. Inni arfaffaan waan fooliin manichaa balleessetu argame. Erga kosiin keessa jiraate fooliin mana kanaa hin urgaawina ja'a malee. Wanti sirrii hin taane tokko waldaa kiristiyaanaa keessa gaafa jiru foolii qaba. Maqaa qaba. Bara amma nuyi keessa jiru kana keessa akka waldaan kiristiyaanaa maqaa gadee uffattu kan godhe dhaloota waldaa kiristiyaanaa keessatti kaa'anii dhaabbatanidha. Fakkeenyaatiif namoonni kan isaanii itti waldaan jibbee jedhanii mana bunaatti dacha'anii, caatii qaamuutti dacha'anii, naayit kilabiitti dacha'anii, iddoowwan garaa garaatti kan isaan dacha'aniif waan manichi foolii dhabeefidha. Foolii akka manichi godhatu kan isa godhe immoo hojiiwwan biyya lafaa keessa jiran hojjechuudha. Waan Waaqayyoo itti hin gammanne, waan sagalee Waaqayyoo itti tole hin jenne hojjechuudha. Isa kanatu argame jedha. Gaafa caaffanni qulqullaa'aan kun dhaloota kana gidduutti dubbatamee barsiifamee ergaan Waaqayyoo kun humnaan gaafa dubbatamu wanti argamu waan fooliin manicha keessa jiru sanatu argamu jalqaba. Dogoggora jiru yookaas wantoota sirrii hin taane dhaloonni kun qabatanii adeemaa jirantu argama. Gurmuu faarfattootaa gidduu maal akka jirutu adda ba'a. Gurmuu raajotaa gidduu wanta jirutu adda ba'a. Jaarsolii waldaa kiristaanaa geggeessan gidduu rakkoo jirutu adda ba'a. Warra soortuudha jedhaman gidduu hir'ina jirutu adda ba'a. Maaliif jenna? Humni sagalee kanaa humna waan fooliin mana isaatti godhe kana adda baasuu qaba. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sirriitti qalbeeffadhaa dubbii kana. Kanaafiyyuu hojiin ibsaan kun erga qabsiifame hojjete wantoota gurguddaa kan afur akka inni hojjetu ilaaluutu nurra jira. Erga kosiin kun manicha keessaa ba'ee wantoota gurguddaa 3 akka ta'e yookaas akka jiru ilaaluu qabna. Ammas ergaa sirriitti hubadhaa. Wantoota gurguddaa 3. Erga kosiin kun manicha keessaa ba'ee ibsaan ibsifamee erga hidhee kosiitu argame. Erga kosiin argame immoo dubartiin kun dhimmitee mana ishee harte. Erga manni ishee kun qulqullaa'ee kosiin mana ishee keessa jiru gadi ba'ee kun waldaa kiristiyaanaa keessa wanti jiru erga gadi ba'ee booda tokkoffaa irratti maaltu godhame? Meetii dhokatetu argame jedha. Kennaa isa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaa keessatti
fide yookaas kennaa isa waaqayyo waldaa kiristaanaaf kenne kanatu hin argame. Amma si'ana maaltu jira? Kan dhoksee hojii xuraa'ummaatu ayyaana waaqayyoo waldaa kiristaanaatiif erge dhokse. Fakkeenyaatiif namni utuu jechuu kan lallabu ayyaanni waaqayyoo bahee akka hin mul'anne godhameera. Baay'een namoota faarfataa iddoo barbaadan oolaa bulaatu kan isaan dhaqanii faarfatan, kan isaan dhaqanii tajaajilan. Kanaafuu ayyaanni inni waaqayyoo waldaa kiristaanaa ittiin hojjedhaa jedhee dhaloota kanatti kenne cubbuudhaan dukkaneeffamee jira. Cubbuudhaan gaarradamee jira. Gaafa jallinni sun, cubbuun sun, hirinniin sun dhaloota kana gadhiisee adeemu kan argame meetiidha inni isiniin jedhee ayyaana waaqayyootu saba gidduudhaan mul'achuu jalqaba. Inni kun immoo isa saba kana fayyisu. Fayyina isa kamii? Fayyina hafuuraa. Jechuun namni yaadate qalbii isaa akka giddiratu isa godhu. Cubbuurraa akka fayyu isa godhu. Tokko. Fayyinuma fooniyyuu fakkeenyaatiif namni dhukkubsatee dhibeerraa akka fayyu ta'a. Ikoonoomikaalii isaarraa akka fayyu ta'a. Meentaalii isaarraa akka fayyu ta'a. Jeneraalii matti fayyina fooniif hafuuratu saba kana argata. Maaliif jenna? Isa bade kennichatu waldaa kiristaanaa keessatti deebi'ee waan argameef. Iddoo isaatti waan deebi'eef. Inni lammaffaan manichatu miidhage. Miidhagina guddaa godhate manichatu. Inni lammaffaan maaliif jenna? Akkuma gaafa nuyi mana keenya qulqulleessinu wayis miicannu manni keenya deebi'ee nutti urgaa'u, nutti miidhagu gaafa nuyi waldaa kiristaanaa kana sagalee waaqayyoo barsiifnee gaafa qulqullaa'u namni gammadaa faarfannaa faarfatamu dhaggeeffatama, gammadaa barsiisa barsiifamu dhaggeeffatama, gammadaa waldaa kiristaanaa dhaqa. Amma garuu bara kana keessa teessanii ilaaltan hinnannu jedhanii waldaa dhiisanii kan manatti galanii ta'an lakkoofsa kan hin qabne argitu. Yooti kai waldaa dhaqii maaliif waldaarraa baqattee jedhanii maalla gargaara waldaa dhaquun kan jedhan namoota hedduu argitu. Maaliif jenna miidhagina manichaatu iddoo gadhiisee jira. Dhalootatu qooda fooliin mana isaanii urgeessuu qaban, foolii mana waaqayyoo urgeessuu qaban, hojii isaanii isa jallaadhaan mana waaqayyoo kana fooliitti godhan, akka inni hin urgoofne godhan. Gaafa sagalee waaqayyoo kun garuu barsiifamu, kosiin kun gaafa gadi ba'u, fooliin manichaatu, miidhagina manichaatu argamuu jalqaba. Hawwatamaa ta'a. Hawwatamaa ta'a. Waan nama hawwisiisu tokko namoota baay'eetu ilaaluufaaf daawwachuudhaaf deema waan ta'eef hawwatamaa ta'a. Inni sadaffaan fooliin manichaatu deebi'ee akka urgaa'u godha. Akka namatti urgaa'u godha. Fooliin manichaatu akka deebi'ee miidhagu godha. Gaafa fooliin manichaa akka deebi'ee urgaa'u godhu lafa urgaa'u mooteessan ilaaltan wantooti baay'een achitti argitu. Daraaraa bakkee kana teessan ilaaltan gaafa nachi urgaa'u jalqabu kanniisi hedduutu irratti argama. Muki tokko garuu hanga hin daraarreetti kanniisa irratti hin argitan. Gaafa daraaru garuu kanniisa irratti argitu. Mee yoo abukaadoon jiraate fakkeenya naannoo keessan dhaqaati daawwadhaa. Gisee abukaadoon daraaruu jalqabu kanniisa hedduu dhaqxan irratti argitu irraa uursa. Waan akka eebbichaafaa naannoo keessa jiru dhaqaa ilaalaa. Wantoota akka maal isiniin jedha wantoota daraaraan isaanii urgaa'u foolii isaanii argisiisu dhaqaa ilaalaa. Yeroo isaan daraaranii foolii qabaatanitti wantoota foolii daraaraa kana urgeessuu danda'an baay'eetan irratti argitu. Numti mataa keenya godhattan ilaaltan naannoo kana namoonni deemuun jaallatan fooliifuu naannoo kana biqilaa urgaa'utu jira daraaraan isaa jiru. Gaafa manni waaqayyoo urgaa'u dhaloota baay'ee mana waaqayyoo keessatti argitu. Warra biyya lafaayyuu inni urgaa'asa dhaggeeffatanii. Obboleessa koo dhaggeeffadhu sittan hima. Karaa kee manni waaqayyoo foolii godhateera yoo ta'e yaada garaa kee gaddaratu. Karaa kee miidhaginni mana waaqayyoo gadi bu'eera yoo ta'e yaada garaa kee gaddaratu. Faarfata, raajii, soortu, geggeessaa waldaa kiristaanaa kanan isinitti dubbadhu. Maqaa keenyaaf jedhee kennaa waaqayyoo waldaa kiristaanaatti kenne kan bade barbaannee iddootti deebisuu qabna. 2. Miidhaginni mana waaqayyoo irraa kan deebisnee mana waaqayyootti galchuudhaaf nu harka jira dirqamisa. Fooliinsa mana waaqayyoodhaa kan bade dhaloonni sababa kanaaf mana waaqayyoo dhiisanii irraa baqatan urgaa'insa mana waaqayyootti deebisnee finnee dhaloota mana waaqayyootti dachaasuu qabna.
Akkuma gaafa fooliin sana namatti hin tolle namni naannoo sana dhiisee baqatu. Mana Waaqayyoo keessa gaafa wanti hin taane dhufee galu dhaloota baay'eetu dhiisee bada. Akkasuma immoo deebinee foolii gaarii mana Waaqayyootti deebifnee finnee dhaloonni gara mana Waaqayyootti akka dacha'an gochuun dirqama nutti kennamedha. Kanaaf waldaa kiristiyaanaa keessa waan bade waan iddoo gadhiise barbaannee finnee waldaatti deebisnee galchuudhaaf dirqama nama tokko nama lamaa miti. Dirqama nama hunda keenyaadha. Baay'ee isaa yoo teessan ilaaltan dhaloonni kun akkana jedha. Utuu manni qulqullummaa Waaqayyoo badaa jiru, utuu iddoon aarsaa Waaqayyoo badaa jiru, callume ilaalee dirqamni kun kan koo miteedha. Jaarsa waldaa isa geggeessaarra ka'a. Dura ta'aa dabaluudha isarra ilaalama jedha. Soortuu waldaa kiristaanaarra ka'a. Wayin paasterii haa ta'u, wayin qeesii haa ta'u, waan ittiin waldatti hin bultu. Isaaniin ilaallata nan ilaallatu jedha. Wayi siraajii ta'a, wayi hojjetaa wangeelaa ta'a nan ilaallatu jedha. Yoo hojjetaa wangeelaa ta'e soortuurra dhaqee barbaada nan ilaallatu jedha. Ati utuutu jirtu akkamittiin manni Waaqayyoo foolii godhata? Ati utuutu jirtu manni Waaqayyoo miidhagina ishee akkamittiin gadhiisa? Sirraa barbaadama. Waan kamiyyuu taatee jiraata. Mana Waaqayyoo keessa jirta ergaa ta'e foolii mana Waaqayyoo eeguun dirqama keessa. Obboloota yeroo tokko tokko nan argaa. Fuulota miidiyoota adda addaa irraa nan argaa. Yeroo isaan itti na ilaallata jedhanii gadi ba'anii dogoggoroota jiru sirreessuudhaaf ijaa ijatti dhaabatanii dubbatan nan argaa. Eeyyee na ilaallata si ilaallata hunda keenya ilaallata. Fakkeenyaaf ani dhaabadhee fuula miidiyaa kanarra kaameraa kana dura dhaabadheen sagalee Waaqayyoo dubbachuutti jira. Kaameraa kana dugda duuba immoo nama kan biraatu dhaabatee hojjetaa jira. Na ilaallata kan jedhuudhaaf dhufee dhaabatee hojjetaa jira. Ani kaameraa kana ofitti galagalchee dhaabadhee sagalee kana dubbatuu hin danda'u waan ta'eef. Nama hunda keenya ilaallata. Akkaataan itti ilaallatutu adda adda ta'a malee. Kanaafuu waldaa kiristaanaa keessaa waan bade arguudhaaf inni jalqabaa wanti nu barbaachisu sagalee Waaqayyoo kana lafaa kaasuu nu barbaachisa. Meetaa alaa namoota lama. Namoonni yeroo ammaa kana keessa macaafa qulqulluu baatanii waldaan dhaqan. Paastoroota baay'ee teessan ilaaltan moobaayilii qabataniitu. Kan isaan gara mana qulqullummaa dhaqan moobaayilii baatanii dhaqu. Macaafa qulqulluu baatanii hin deeman. Waan namoonni baay'een irraa barsiisan moobaayilii kanadha. Sooftiweerii saaddanirraa waan qabaniif asirraa dhaabatanii barsiisu. Bara namoonni itti caafata qulqullaa qabatanii waldaa kiristiyaanaa deeman dhiisaa jiru. Anguma inni kun deebi'ee manatti ol deebi'ee galee inni kun nu wajjin manaa bahee cheerchii dhaquu jalqabee wanti barbaachisu mana qulqullummaa keessaa isteeppiidhaan gadi yaa'uu jalqabe. Amma namni macaafa qulqulluu baatee waldaa dhaqu faaraadhaan. Namni macaafa qulqulluu badatee dhabatee barsiisu faaraadhaan. Abshaalliif qaxaleen namaa akka namoonni jedhaniitti yaada ittisa macaafa qulqulluu dhiisee moobaayilii kana baatee cheerchii deemu. Dargaggoota baay'ee teessanii ilaaltan kaayyoo waldaa kiristaanaa dhaqu waan qaban hin fakkaatu. Umurii keenya kana keessatti waggoota 7-8 achitti yaadannoo isaatiin macaafa qulqulluu wajjin qabatee gara mana qulqullummaa deema namni hundinuu. Otoo moobaayiliin kun dhufe biyya hin guutin. Amma garuu teessanii ilaaltan raajiidha. Hundeessaa waldaa kiristaanaati. Soortuu waldaa kiristaanaati. Abbaa mul'ataati. Argamaadha. Garuu macaafa harkatti hin argitu. Paadii qabatee deema, moobaayilii baatee deema, laaptooppii isaa qabatee deema, harka isaa qullaa raasee suufii isaa uffatee deema. Macaafa qulqulluu wajjin wal hin argatu. Yoomiidha wanti gati jabeessi kun mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa gaafa bade warra hangafa mana qulqullummaa keessa jiran warri ija jedhamanii ilaalaman gaafa san sagalee Waaqayyoo kana qabatanii mana qulqullummaa dhaquu dhiisanidha. Saba kanarraan kan ka'e ibsaan inni waan dhokate bakkeetti baasuu danda'u sun mana qulqullummaa Waaqayyoo keessaa bade. Gaafa ibsaan kun deebi'ee mana Waaqayyootti deebi'u garuu inni jalqabaa waan nurkaa bade, meetii nurkaa bade sanatu deebi'ee argama. Meetii nurkaa bade sana, ayyaana nurkaa bade sana deebi'ee argama. Kennaa nurkaa bade sana deebi'ee argama. Walii fu'oo nurkaa bade, tokkummaa nurkaa bade, jaalala nurkaa bade, qulqullummaa nurkaa bade sana deebi'ee argama. Maalitti bade? Gaafa sagalee Waaqayyoo kana dubbifattan eenyummaa keessan isa dhugaa argattu. Eenyummaa keessan isa sirrii argatu. Lafatti baddan argitu. Na yaadadhaa. Dur gaafa nuyi teenyu baadiyyaa kanatti dhalannee guddanne waanta ta'eef akka koo namoonni baadiyyaatti dhalattanii guddattan akkasumas iddoo jiraattan kamittiyyuu tarii waan kana hojjettaniitu ta'uu danda'a.
galgala horiitti isaa ollee gaafa manatti walitti dachaan macaafa qulqulluu banee namni tokko taa'ee mee kutaa macaafa qulqulluu keessaa lakkoofsa meeqatii dubbisu jedhu walakkaas akka itti banee lakkoofsa inni mate gaafa dubbisan yaada keenya isa garaa keenya keessa jiru sana hiike nutti dubbata. Maaliif beektu caaffanni kun ibsaadha. Gaafa dubbatamu waan mana keenya keessaa badee nutti agarsiisa. Gaafa dubbatamu waan waldaa kiristaanaa keessaa badee nutti agarsiisa. Barri kun bara itti namoonni lagaan qomoodhaan zariidhaan hiriyaadhaan waldaatti wal duuchee taa'edha. Bara namni sagalee waaqayyoo gadi baasee ofii isaanii waldaa guutee taa'edha. Kanaafiyyuu sagalee keenya sagalee kutaa guyyaa irraa kana keessatti kanan isinitti dubbadhu inni jalqabaa dubbiin sagalee waaqayyoo inni bade kun keessatti deebi'ee argamuu qaba isiniin jedha. Kanaaf waldaan kiristaanaa ibsaa wangeelaa qabsiisuu qabdi. Taa'uun qabdu. Dargaggoonni kan isaan irra dhaabbachuu qaban wangeelatti irra ta'uu qaba. Dhaloonni kun gara wangeelaatti deebi'uu qaba. Waldaan kiristaanaa ibsaa wangeelaa deebitee qabsiisuu qabdi. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Ibsaa wangeelaa deebi'ee jireenya keenya keessatti haa boba'u haa qabsiifamu. Waan foolii mana waaqayyoo balleesse gadi baasuu qabdi waldaan kiristaanaa. Waan foolii mana waaqayyoo balleesse gadi baasuu qabdi. Waldaan kiristaanaa eegumsa barbaaddi. To'achuu barbaaddi. Amma eegumsa dhabee jira. To'annaa hin qabu. Akka barbaade namni keessa olii gadi deema. Meetaa ilaalaa. Dur namni gaafa afaan haaraa dubbatu ijoolleen dur gaafa afaan haaraa dubbattu jaarsoliin ija isaanii naqanii ishee afaan haaraa dubbatte sana hin daawwatu. Guyyaa lama guyyaa sadiitti deebitee dubbatteenna raajii isarra fooyyee qabu isarra jiru waldaa kiristaanaa tana keessa jiru isaan itti amananitti geessanii kadhadhuuf jedhu. Hin kadhata. Afaan haaraa sana eessa akka isheen fidde kan eenyu akka ta'e qoree ilaala. Yoo waldaa sana keessa namni hin jiru ta'e immoo gara nama isa jirutti barbaadanii geessu. Hangafa raajii jirutti geessu. Hin kadhataaf. Eessa akka mucaan sun intaloon sun gurbaan sun afaan haaraa sana fide kadhatee waaqayyoo irraa adda baaseetu yoo hafuura hamaadha ta'e kadhatee fi keessaa baasee yoo hafuura wallaalchisaadha ta'e eekamee gorsee yoo hafuura qulqulluudha ta'e immoo maal gochuu akka isaan qaban itti hima ture. Amma garuu ijoolleen keenya baay'oo teessan ilaaltan akka handaaqqoo faranjii ta'aniiru. Afaan haaraa dubbatan utuu jaarsi waldaan argin bakkeetti dubbata. Mul'ata himu utuu geggeessaa waldaa kiristaanaa hin argin bakkeetti hima. Namni abaluu ka'eera raajiidha jedhamuudhaan erga konfireensii barbaade sagantaa mandaraa sagantaa galateeffannoo iddoo meeqarra deemee tumee boodatu mucaan waldaa isaanii keessa jiru dargaggeessi waldaa isaanii keessa jiru dargaggeettiin sun akka isheen tajaajiltu ergasii bakkee irraan naga'uu jalqaba. Bara kana bade. Bara kana kan ibsaa wangeelaa waldaa kiristaanaa keessaa bade. Eegumsa kan waldaa kiristaanaa dhabdee kellaa cabee taate dallaa cabee ta'e hundumtuu keessa olii gadi gaallabuu jalqabe. Amma garuu dhaggeeffadhaa siittan hima. Namoonni yuutuubii kana dhaggeeffattan sagalee kana dhaggeeffataa jirtan adaraa waaqayyoo sirriitti qalbeeffadhaa. Waldaan kiristaanaa eegumsa qabaachuu qabdi. Kashalabboota waldaa kiristaanaa keessaa gadi baasuun dirqama ta'a. Warra sagalee waaqayyoo ulfina hin laanne, warra sagalee waaqayyoo hin kabajne, warra sagalee waaqayyoodhaa akka barbaadan olii gadi rukutuu jalqaban kana gadi baasuun dirqama isheedha. Waldaan ergamootaa dur dogoggora uumame gaafa argitu, barsiisa sirrii hin taane gaafa argitu, raajii karaarra hin jirre gaafa argitu, walitti dhufte tokkummaadhaan iddoo tokkotti walitti dhufte gatteessee mari'attee nama sana tokkummaa isaanii keessaa baaftee ariiti. Inni ammaa garuu fuula miidiyaa irratti ol ba'eetu bakka waanuma ta'e tokko waceeruma ajandaa walii uumee deebi'ee gatta. Akkas ta'uun irra hin jiraatu. Obboleessa kuna dhaggeeffattu hima. Waldaa keessa jirtu keessatti itti gaafatamummaa qabda. Yoo tuti jirtu wanti sirrii hin taane tokko ol galee oolota waaqayyoo kana gorraa yoo ta'e waaqayyootti si gaafata. Deebi'ee dhufuunsaa hin oolu wanta ta'eef gaafa deebi'ee dhufu sanatti gaafatamuu hin jeenyu. Maalla dibdeedhaan hin taa'in. Namni tokko gaafa inni dubartarra dhaabatee barsiisa isatti fakkaatu tokko gaafa inni barsiisee gadi ta'u. Sagalee waaqayyoo irraan faallaa ta'e barsiisee gaafa inni gadi ta'u. Raajii sirrii hin taane gaafa inni dubbatee gadi ta'u. Maalla dibdee hin qaanessu nama kana jettee afaan qabattee hin taa'in. Dirqama sirra jira. Maaliif jennaan waldaan kiristaanaa eegumsa barbaaddi waanta ta'e. Eeguu ishee barbaachisa waanta ta'e. Mee sagaleen guyyaa irraa dubbannu kun asumaan akka inni hin ga'a jedhee tayyaadha. Kutaa kan biraa yeroo itti aanu walii wajjin asumaan hin xumurre itti fufna. Kutaa lammaffaasaa guyyoota itti aanutti walii wajjin itti fufna.
maatii yuutuubii keenyaa kan taatan ammas kan hin ta'in jirtan bakka jirtaniif iddoo jirtan hundumaa teessanii akka nu hordoftan jaalala Waaqayyoon isin hubachiifna. Kanaafiyyuu namoonni yuutuubii keenya sabiskiraabii hin goone maatii keenya ta'a sabiskiraabii godhaati nu hordofaa. Akkasuma namoota hin ga'u jettan sheer godha biraan ga'a. Dogoggora qabnu nu gorsaa nutti hima, yaada qabdan nu hubachiisa. Asumaan namoota na gargaaruutti jiran kaameraamaanii ta'ee obboleessa keenya Saamii Waaqayyo si haa eebbisu ittiin jechuun jaalladha. Waaqayyo yeroo qabnuuf guyyoota nu kenname kana hundumaatiif Waaqayyo galateeffamu. Akkasumallee guyyoota itti aanu deebinee akka dhufnuuf jabeessaa Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Gooftaan iddoo jirtanii bakka jirtanitti ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Baay'een isin jaalladha. Guyyaa deebi'ee dhufuu isaatiitti gooftaan hunduma keenya mootummaa isaa keessatti haa yaadatu. Dubbii kanaaf Waaqayyoon galateeffannee walii wajjin xumurra. Yaa Waaqayyo abbaa keenya guddifnee si galateeffanna. Baay'inee si eebbifna. Jaalala kee ta'ennaan yeroo kana nu laatte. Akkasuma sagalee kana akka nu hirmaannu goote. Baay'ee si eebbifna, baay'ee si galateeffanna. Waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Ammas siin kadhadhaa. Dubbii nutti dubbatte kana keessa jabeessii nu dhaabi. Waan nuyi barachuu qabnu hafuura kee nu barsiisi. Yaada kee nu hubachiisi. Adaraa yaa Waaqayyo, nus warra mana kee qulqullummaa keessatti hojii qulqulluu hojjetan nu taasisi. Akkasumas wantoota si wajjin waliin galle gara mana keetti akka nu waliin adeemneef barsiisnee, eegamnee, gorsinee warra mana kee eegan akka taanu nu gargaari. Ayyaanas nu baay'isi. Yommuu isa kana jennu qajeelaaf tolaa taanee mini. Sasitti tolee ilma keef jedhee nuuf kadhatame. Ameen. Gooftaan baay'ee isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladhaa. Ani obboleessi keessan hojjetaa Wangeelaa Guddataa Magarsaa isinan jaalladha, isinan kabajaa. Akkasumallee bakki teessuma keenyaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii dachee Oromiyaa irra jira. Yoo isinitti tole namoonni naannoo kana jirtan qaamaan sagalee Waaqayyoo yeroo inni itti walii wajjin hirmaannu guyyaa facaasaa ganamaa galgala, guyyaa sanbata guddaa ganamaaf galgala jira. Waaqayyo baay'ee isin haa eebbisu. Ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Shaalom.